Amanaa dhamiti ati yaarsi. Amanaa dhamiti amma jinan dagadde. Ara. Ani fati tokko sodaatin. Anoo xiqqoo wayaa walii haasofteefanii maaliin moo yaaddee laansee waan seenaan beekan. Laki. Angoose. Isi. Yaa. Jiitoo baga nagaan dhufte garee wangeela dhugaa baga nagaan dhuftanii. Ishi. Agaree simbilee bakka rakkoon qabu warra dubbattu ishi. Garee. Wajji akkam nagaadha. Jirra akkamati. Jirra galata waaqa akkam jirtu awwal jirtu. Jirtu? Jirra waaqa nagaan jiraattan abbulaa koo. Jirra nuti. Baga nagaan taate. Jiitu. Ameen. Akkam. Jira galata waaqayyo. Baga jiraatu. Ameen walumaa. Oroli just deebiime itti fufna. Awwe mee takka mee kanaa gootu awwe mee daqiiqaa afuriif taap koppilii guddisiisu. Afaan biraatti jirti dubbiin argeera asirraa. Let's go family ko. Manni kun mana barumsaati mana jabeeffamuu qabudha. Hundi keessa nu beektu. Koppiliinkiin immoo baaraaniidhaafis waan hundaafuu mana eeguudhaafis barbaachisaa waan ta'eef hundi keessan koppiliinkii follow kuma kudhanii olii immoo add story godhaa manicha. Mee koppiliinkii deemsisaa gaa. Let's go family. Otoo moonerraa moo sheek moonerraa jettan. Otoo isaan hin dhufin. Let's go family. Koppiliinkii qaxaqaxaa. Akkas. Koppiliinkii dura koppiliinkii qofa godhaa. Taaptaabii yeroo haasaayyuun gootu. Sheeriif koppiliinkii qabadhaame. Nama 10 itti sheer godhaati. Koppiliinkii. Mata dureen maali har'an moo silaa? Of guddisuu? Mul'ataan jiru. Qaban guddisaa sor. Quraanni kan eenyuuti? Abbaa quraanaa kan eenyuuti? Kan oolatti si nyaatteeti. Koppiliinkii godhaa faamilii. Kaleessa waan sidii waa walee yeroo waa nyaata namoonni deeffatan beektamti. Sagalee guddaa tokko nagi karaa Saudi kanarraa gara Makkaa gara Kaabaa kanarraa sagalee jedhee deemu tokko nage. Utuma deemu akkasuma jedhee ilaalaan Jibriil natti maal jennaan inni tamma dhageessisa olaanii quraana nyaatte deeffatteedha naan jedhee. Inni tolchite baga nyaatte. Jedhee deemu guddaan dhage akkas garagalaan ilaa kun naan jedhe Jibriil jennaan isa olaan quraana Allaahu nyaatte deeffatteedha naan jedhe. Bakki oolaan nyaatte akkan tilmaamutti yoona isa sila mushrikoota keessaa ija baasaa gura zayitiidhaan xabbasadhaa jedhu ta'a silas waan biraa maal ta'a wanti quraana keessaa. Lakkii isa duwwaa miti. Nama ija dhagaan rukutanii ajjeesuu fi nama guddaa isii kun harma hoosisuu guyyaatti. Dafani waaqa dhageenyeetu. Ayyaasa nyaatte oolaan sun garuu hin gargaarte dubartoota Islaamaa. Oolatti irra nageenya buusuu qabdu ijoolleen durbaa Islaamaa. Nama guddaa harma muutachiisuudhaan waliin nama qabdu 8 olii. Dubartii Islaamaa kitti qabdee dhaqee muutatee masjiida dhaqee azaana waamee deebi'a. Magan. Akkana. Saafuun keetti kan waaqayyoo goo. Raajiidha. Family koppiliinkii qoosaatuma koppiliinkii deemsisaadhaa fi koppiliinkii qabadhaame hundi keessan family. 2,000 galli amma yoonaa family koo. Let's go. Daddafa. 900 eebbifama. Koppiliinkii qaxaqaxa. Daqiiqaa 4 qofa qabna ariifachiisaa family. Taaptaabii dhiisaa koppiliinkii qabadhaame koppiliinkii. Harki hundinuu koppiliinkii qabatu family. Deemaa jira jajjabaadhaa harki keessan eebbifamu. Koppiliinkii qabadhaa hundi keessan. Namichatti azaanii baaftu kana maal godhe naa dhagalfadha jedhee.
Akkuma mootummaa Kuwaitiin isin dhufaa dhiisi guyyaa tokko. Kan mootummaa Kuwaitii sana maal jett ayyaada koppilinkii godhame ijoollee daqiiqaa tokko naasa'a. Maal ayyaade waa'ee koo mootummaa Kuwaitii sana irratti beektaa waajii. Silas walgahii biyyaalessaatii yeroo arraboonni wal waamanutti mootummaa Suudiitii wal arguun isaan oolu waan ta'eef. Yes. Utuu waan ofii arge mootummaa Suudii sanatti hime mootummaan Suudiis fudhate. Kaabaa sana immoo silaa nu gargaaree dhannee Abashaa diigamoo Itoophiyaa diiga jedhamee jira seenaa irrattis. Nama Habashaa miilli isaa qaqallaa diigeedha. Hadiisa jedha kottee isaa qaqallaa. Walakkaan diigamee walakkaan isaa sun waldaa bareedaa godhamee bukkee isaatti waajii. Walakkaan sun immoo kunoo yeroo namni waaqeffachuu dhaqe galata galchuu dhaqe kunoo kana tarraabamaa ture kana todhamaa ture kana maal godhama eddeen dhungatamu sun fa'iin kukkutamu akka kootti. Maaliif taa'uu qaba malee warri waaqa tolfama waaqessaa turan maal gochaa akka turan itti agarsiifne ittiin barsiisu. Akka kanatti akka Suudiin nurka galutti viidiyoo waaqayyo nuu kadhaa jedhee viidiyoo tokko hojjedheera man. Koppilinkii godhaa faamilii. Fokkuun jara haala nagadumaa yaa jiraamu waajii. Amma tu bulchiinsa biyya kiristaanii keetti bal'atu tokkos yookiis baay'ee tokkotu islaama ta'eeti yoo teektaakii ila garasaa darree sheekaan jilbii baritaa irraa darras. Gareen shaadaan nu teessifti sila. Teessifti. Amma fokkuun jaraa utuu nama fokkisiifna jedhanuu fochuun gadi yaa'e kunoo. Ustaas Booniyyeenis normaal noo jedhu ta'ee waan isaan jedhan hin beeku itti gaafatamaa garee aqiidaati. Garee aqiidaa jechuun maal jedhaman jedhan afaan Oromootti. Bakka amantaa Islaamaa keessatti. Itti yookiin garee warra waa hubatanii yookiis garee ogummaatti natti fakkaata. Waan akkanaa wayiiti. Isaan tokko arraba gallollossee amma immoo. Bishaan dhugaan laalee dhugaa fe'ameen oolee waajiyan. Utuma nolii gar viidiyoo harkisuun atti dhufe tiiktookii irraa. Soban se'ee yeroo nasiif achi ilaalu dhugaadha dubbiin. Arraba lollossaa arrabni isaanii keessatti accitoon jedhe abaarsaa. Akka kanatti kunoo nu fokkisiisan sheekiin guddaanis. Akka inni dhibeetu isin dubbadhatu harmti jedhu nu dhiisa. Let's go family. Kuma sadii galaa jirra koppilinkii taasisa. Anis dhugaa dubbachuuf kiristaana ta'anii salphina ilma namaatti gammaduun sirrii akka hin taane anis nan beeka garuu isa jarri fokkuu namaa barbaada isa jarri xiqqinaa namaa barbaada deebi'ee gadduumiin jara rukutuun na kolfisiisa akka nama tokkotti. Sheekiin suni mana booniyyeetiin abuusisaniin dubbisuudhaan nanna duuka dhufanii waajii. Yoo yeroo duraa moo? Innaa dhiyoodhuma. Gurbaa amantaa maal godhe amantaa gurguratee jiraatu ati. Mana kee golfattee rabbiin hin jaallattu rabbiin hin beektu quraanni kana si gorsaa hadiisni kana si gorsaa jedhanii girri godhanii. Ji'a tokkoon isaatti immoo arraba gadnatti dheeressanii dhufan isaanis. Let's go family. Kuma lama qofannoo fi kuma sadii galleerra harki keessa na eebbifamu. Amma mootummaa warra Kuwaitii suni maal ta'a maa gastii godhu dhufee gooftaa fudhachuu idee Ingiliffaan nama amansiisa. Nan beeku maal ta'e wali namichi. Sheeritti godhaa dhufu. Tiktaakii keenya. Dhufuun isaanii yoo moo lamma nu bara nutti malee. Malee amma hin kadhannaa fi haa dhufu. Qaqqabsiisaa sheeritti godhaa yoo ta'e akkaawunti isaa qabattan hin kadhannaa fi haa dhufu. Waan oolu miti. Waan oolu miti. Hin oolu. Akkas eebbifamaa sadii galtanii raawwalee eebbifamii wal jalaa bu'aa deemtu waan ta'eef si eebbisu. Mata dureen keenya mul'ata quraanni kan eenyuuti kan jedhudha. Hunda keessa dubbisaa deemna yoo jenne sa'aatii tunurraa deema. Jiituu nu dubbisteetti jiituu booda si deebisaa. Kan biraanii jiituu shawaal taane jiituu shawaal lamatee ammamoo. Maal abbo qome jiituu shawaa. Ijoollee shawaa. Qeenu guutan abbe.
Haleluuyaa. Galata gooftaa. Jiituu shawwaa ishee boodaan dhuftee akkam. Hin dubbatamu. Hin dubbadhu itti ishee noo. Eeshi. Eebbifama. Fanta. Anis dubbiseera dura. Ati dubbatti jiitu ishee warra pirofaalii nama lama ta'anii jiraniiti. Okay. Eeshi. Akkasi. Si awwalee. Mee waa jedhi waan jettuu qabaatte. Fantaa amanaadha moo Islaamaa? Fantaa. Wee, Ati amanaadha moo Islaamaa? amanaadha waajjikoo. Okay, gaarii. Akkasi. Si awwalee. Oo sheek waaji. Akkamire maal jette reem? Jirra galata Yesuus jirra kunoo. Homaan jennu. Nagaa. Nagaadha galata isaa.